waggoota eega Pretooriyaa as waggoota lama sadan kuni waggaa sadii amma haala ulfaataa ture isaaniif. Yookiin nagaan hin jiru yookiin lolli hin jiru. Yookiin mootummaan taane yookiin riboololaan taane. Yoo riboololaa taate mindaan kafaltu dhimma misoomaaf ittiin gaafatamtu lola qofa irratti fuulleffataa loltuun kee mindaa sirraan eeggatu. Yoo mootummaa taate immoo misoomallee ni hojjetta. Loltuufis mindaa kafaltaa loltuus ofirraa hir'ifta. Loltuun amma Tigraay qabu humna isaaniitii ol guddaadha. Kanaaf they have to change this no war no peace situation. Dhiibbaa keessoo isaan irra gahaa jiru fara keessaa ba'uudhaaf lolatti deemuuf dirqamuu danda'u. Kanarraa ka'anii wanni ilaaluu dandeenyu haalli amma wal dura dhaabbannaa kun yeroo gabaabaa keessatti gara lolaa deemuudhaaf carraa inni qabu guddaa akka ta'e hedduu barbaachisaadha. Sadaffaan immoo warri buusu Suudaan keessatti humna RSF kan lolaa jiru waraanni Tigraay jira. Warri Eertiraa immoo duubaan gargaarti jedhanii shakku. Kanaaf lolli Tigraay fi Eertiraa irratti baname humnoota isaanii Suudaan keessaa akka baasan barbaaddi jechuudha. Akka harkifatan barbaaddi jechuudha. Lolli Tigraay fi Eertiraa keessatti akka uumamu dhiibbaa godhaa jiran warra mootummaa Itoophiyaa irratti. Gama kaaniin immoo Masriin warra Eertiraa irratti dhiibbaa gooti. Maaliif? Waa'ee garba osoo hin ta'in sunillee dhumatee jira. Dhimma Naayil irratti keessattuu gara fuuldura Itoophiyaan masnoo biraa takkaa'u giddibii biraa kan ijaarre jecha Abiy irratti dhiibbaa godhuu barbaadan. Itoophiyaa irratti dhiibbaa guddaa godhuu barbaadan. Dhiibbaa kana immoo lola irratti uumuudhaan godhuu barbaadan. Kanaaf humna Eertiraa irratti illee humna Tigraay irratti illee dhiibbaa godhuudhaaf carraa guddaatu isaanii banamee jira. Balaan lola kanaa maali? Lolli kun carraan eegaluu isaa guddaa waan ta'eef. Balaan lola kanaa maali? Lolli tokko eegaluu duratti eenyutu injifata akka jiru yookiin immoo hagamni akka dheerata akka jiru tilmaamuu malee beekuun baay'ee rakkisaadha. Inuma tilmaamna kan amma reefu jechuunis tilmaama. Tilmaama ragaalee qabnu hundoofnee tilmaama kennina. Abiy akka dhaadatutti torban lamatti Isaayyaas illee dhabamsiisee Eertiraa jilbiifachiisee asab Itoophiyaa jalatti galchee ililbee fi gammachuudhaan Finfinnee deebi'uu danda'a. Carraan isaa jira. Carraan kun garuu dhiphaadha natti fakkaata kan laalutti. Sababoota normaa walitti kaasee irraa kan ka'e. Lolli dhoonan carraan guddaan jiru kan hedduu dheeratuudhaati fi kan bal'achuudha. Ni dheerata ni bal'ata. Akkuma namaan jettu lolli baroota asaanaa kana biyyoota adda addaa keessatti gooyu yeroo inni fudhatu ni dheerata ni bal'ata. Qaama hirmaachisuus bal'isaa deema jechuudha. Raashiyaa fi Ukireen. Raashiyaan gaafa Ukireen weerartu torbaan lamaa sadii keessatti Kiyev qabattee mootummaa san fonqolchitee lafa kiyya jettu murattee galuudhaaf qophii irra turan. Garuu haalli sun hin taane maaliif humnoonni lixaa guutuutti Ukireen bira ce'ee seenanii lolichi lola addunyaa ta'ee jechuudha. Amma waggaa afur guutuuf deema. Wanti torbaan lamaa sadiitti kan oolfame waggaa afur guutuuf deema. Yaman yeroo biyyoon ollaa hundatti mootummaarra aananii warra Huutii kana tuman yoo akkam guddate ji'a tokko lama keessatti findhee galleedhanii kan deeman. Waggaa afur shan tumanii dadhabanii biraa galanii kun wagammaa lolli sun itti fufaa jira jechuudha. Biyyuma keenyatti yoo fudhanne Tigraay torbaan lama keessatti injifanneerra jedhee Abiy Maqalee dhaqee yaadattanii suuraa inni yuunifoormii waraanaa uffatee dhaqee sanboota lolli sun itti fufee waggaa lama dhumaatii sun hundi gahee yeroodhaaf illee taatu lolli sun jaarsummaadhaan adda dhaabatee amma dhoowwuudhaaf deema jechuudha. Kanaaf lolli carraan dheerachuu amma fa'a guuzni biyya keessattis guuzni biyyoota ollaattis kan addunyaattis waan hammaatuuf lolli Eertiraa fi Itoophiyaa gidduu godhamu carraan dheerachuu isaa guddoo akka ta'e hubachuun barbaachisaadha. Reefu jeeraa Suudaanis qaama lola kanaa taati. Humnoonni lola kana keessa hirmaatan cufti kasaaraa guddaa ture. Eertiraan barbadaa'uu dandeessi. Kasaaraa dinagdee guddaa hin qabdu, ka qabdu sun miidhamuu danda'a. Tigraay lola darbe keessa dhugaa dubbanne magaalonni Tigraay hedduu rukutamne. Amma kana keessa miidhamuu danda'an. Warri gamaa gamanaa hirmaatus
Kasaaraa diinagdee haa taatu, kasaaraa ilmoo namaa haa taatu, kasaaraa infraastiraakcharii bifa adda addaatiin kasaaraa keessa seenu. Kasaaraa garuu kan hunda caalaa kan Itoophiyaatti hammaata. Maaliif? Tokko Itoophiyaa namoonni kun cicciirrattoota. Saba lola Eertiraa wajjin godhamutti lolli Itoophiyaa keessa godhamaa jiru, Oromiyaa keessa godhamaa jiru, Amaara keessa godhamaa jiru ni hammaata. Tigaa wajjin haaraatti dhoora. Kun diinagdee daran kuffisa. Gaagamni diinagdeetii fi gaagamni nageenya walitti dabalamee carraa biyya kuffisuudhaa guddaadha qaba jechuudha. Akka Oromootti immoo yoo fudhanne kan sirrii dhaggeeffadhaa. Akka Oromootti immoo yoo fudhannu taate lola kana akka lola Oromootiitti saba Oromoo qofaatitti dhiyeessaa jiru. Sabboonummaa Oromoo galtee lola kanaa gochuudhaaf hedduu guddifataa jiru. Sirbi adda addaa bahaa jiru. Milkaa'uu qabuun hongaa'uu dhufnaan akka biyya bilisummaa qofatti osoo hin ta'in Oromoo irratti caba hamilee guddaa akkasumas immoo xuraa'uu maqaa walitti kalqalwallitiin keenya qilee hamaa rakkoo hamaa keessa seenuu akka danda'u hubatanii deemuun barbaachisaadha. Balli jiru lola kana hambisu dadhabamnaan balaa fiduu danda'u gochuu irratti hojjechuu gaafata jechuudha. Kan sodaachisu harkaa qabna moo sodaachisuuf hin sodaanne kan jedhu. Jedhanii waggaa 14 irraa kaasee barreessantu. Tarsiimoo sadii fayyadaman. Tokko jeequmsa keessoo Itoophiyaatti eegalutti keessatti waraansa keessoo Oromiyaa Itoophiyaa keessa jiru meessu tokko. Itoophiyaa fi biyyoota ollaa isii walitti buusu yoo immoo walitti buusan bu'an walitti buusan hammeessu. Sadaffaa hawaasni addunyaa, jaarmaaleen addunyaa, biyyoonni addunyaa humna qaban gama diinagdeetiin akka nu gargaarre gama dippiloomaasiitiin nu moggeessuu nu dadhabsiisu. Sadeen kana keessaa lamanuutu itti bana. Lola keessoo dirreen siyaasaa dhiphatee namni gaaffii siyaasaa isaa qawweedhaan kaasuun deemuu isaatiitu Ijiptiif carraa kenna. Waan tokko hin sabni. Humni riphee lolaa ta'ee qawwee kaase tokko dhiyeessiisa barbaachisa. Haga fedhe jawaara sirnaa lalabee abaareef humni riphee lolaa ta'e tokko dhiyeessii meeshaa isa barbaachisaa tokko fudhachuun isaan oolamu. Sheekanni illee of eeggatu ni fudhata. Bara Haayila Sillaasee irraa kaasee riphee loltoonni Itoophiyaa keessatti dhalatan gargaaramaa turan. Baandaa hattuu jechaan yoo dandeenya. Garuu Finfinnee irraa akkamiin jiraanne gaaffii siyaasaa isaa karaa nagaatiin akka hin geggeeffanne ukkaamsite yoo dhiira taate bosona dhaqeeti naannoo loli jetteeni gaafa bosona dhaqee qawwee kaasu qawwee mintoota lamaan nammoo attu jetteeni ilaashiin barbaadadha baasuudhaan barbaadadha gaafa jee cinaa lolaan booda fayyadamneen jara jechuudha. Kanaaf Itoophiyaan saaxilamummaa Ijiptiif qabdu irra aanu akka barbaadu taate lola keessoodha dhaabuu danda'uu qabdi. Lola keessoodha dhaabuu Itoophiyaa keessa riphee lolaan akka hin jiraanne kan humnoota gara riphee lolaatti fincilaatti qabsoo dhimmoota akka fincilan kan godhu zabana Haayila Sillaasees mootummaadha, zabana Dargis mootummaadha, zabana Ihaadiigis mootummaadha, zabana Bilisiginnaa kanas mootummaadha. Kanaaf falli jiru biyya dimokiraatessuu sirna garaagarummaan siyaasaadha. Xarapheezaa gubbaatti xumuramu ijaaruun barbaachisaa ta'e. Kana kan nu barbaachisu. Biyya ollaa wajjin. Biyyoota ollaa wajjin hariiroo nu qabnu hariiroo doorsisuudha. Hariiroo moggeessuudha. Yeroo baay'ee biyyoota ollatti siyaasa keessatti jecha biyyoota ollaa wajjin walitti buutu jira jechuudha. Kanarraa kan ka'e biyyoota ollaa wajjin dippiloomaasiidhaan bifa walhubannaatiin deemu. Amma dhimma Eertiraa kana fudhanne bara 2018 Abiy araara buuse biyya keessatti biyyoota lamaan keessatti illee jaalatame addunyaa irratti illee noobeelii kenname. Garuu gaafa wayifaataa ture maal jenne hariiroon biyyoota lamaanii kuni hariiroo namoota lamaa yookaan paartii lamaa ta'uu qabu. Hariiroo biyyoolessummaa qabu kan waliigaltee barreeffamaan jiru. Akka biyyatti walii mallatteessine mallattoon sun immoo qabxiilee waliigaltee sun immoo
ummata Itoophiyaatiifis ummata Ertiraatiifis ummata addunyaatiif ifa ta'e ta'uu qaba jennee ogaa jennu isin maal beektan jedhan. Eeggattu waan ajaa'iba keessa Abiy paarlaamaa maal jedha? Ertiraan walummaa kan kenne xalayaa tokko agarre xalayaa kabiina agarre xalayaa mana maree agarre. Araara isaa fi isaa jidduu maal irratti akka araaraman boodoo maal irratti akka wal dhaban xalayaan takkitti hin jirti. Waliigaltee takkitti hin jirti hin jirtu. He repeated the same mistake mallas badii qaba ture. Bara 1993 waggaa Ertiraan walaba baatu hariiroon biyyoota lamaanii clearly defined ta'uu negotiated ta'ee settled hariiroo wayyaaniif Shaabiyaa yoo Isaayyaasiif mallas ta'uu qabu ture. Hunduu guddaadha. Santu oofee 97 wal waakkachuuf lolatti seenne 98. Abiyyoo 2018 badiisan takka irra deebi'e. Mee namni waan biyyoon lamaan 2018 irra walii galan san booda immoo 2022 booda waan qabatamaa irratti wal lolan. Fakkeenyaaf Abiy waa'ee asirratti proposaalli inni ergaa dhiyeesse kan barreeffamaan jiru kan ministeerri haajaa alaa beeku kan uummanni Itoophiyaa beeku kayyoo inni biratti gale jira kadhaatti kayyoo inni biratti gale jira hin jiru. So we repeated the same mistake. Ammas taanaan carraa Egypt fayyadamtu kana irra aanuudhaaf nagaa keessoo tasgabbeessuu hariiroon olloota wajjin qabnu dantaa waloo jiddu galeessa godhatee dippiloomaasii sinsinnii osoo hin taane dippiloomaasii yeroo dheeraa irratti hundaa'een gurguratanii deemuu barbaachisa jechuudha. Jaareen Afraffaa ajajaa olaa galaanaa Eertiraa weeraruu kana kan itti rajaatu faarsu faarsee bultoota Oromoo fi hayyoota waraanaa sabaan Oromoo ta'anidha. Kun maaliif ta'e? Naannolee biyyattii keessaa PP Oromiyaa qofatu dhimma kana balballoomsa. This is extremely dangerous. Oromoo fi Itoophiyaafis baay'ee hamaadha. Kana immoo itti yaadate Abiy kan godhaa jiru. Dhimma kana irratti kan hin barreessuu, kan hin dubbisuu, kan hin dubbadhuu illee kanaaf. Dhimmi ulaa galaanaa dhimma uummattoota Itoophiyaa maraati. Dhimmi hidha guddichaas dhimma Oromoo qofaati miti dhimma uummattoota Itoophiyaa maraati. Hin sobaminaa. Gama Oromoo Itoophiyaa qaban Oromoo waan fayyadaman sitti fakkaatiin Oromoo miidhan Oromoo diinatti dummeessan Oromoo saba biyya sana keessa jiru wajjin wal dhaaban. Jala biratti meeqee fuula ilaala waan waa'ee ulaa galaanaa kan dubbatamu. Intarneetii irraa kan lafa dhiphisu kan gadi ba'ee dubbatu. Miseensi paarlaamaas Oromoo. Kaadeen bitamee dubbatus Oromoo. Jeneraal Gabbee dubbatus Oromoo. Waa'ee Itoophiyaa waliin qabna saba Oromoo 80 biyya keessa jiru wajjin. Waan Oromoo fayyadan fakkeessan miti kun Oromoos Itoophiyaas miidhaa jira. Oromoo akkamitti miidha? Tokko uummata boroona qabu. Uummata agreesiif ta'etti ifaan godha. Oromoo kasaaraa yoo dhufte Oromoo kasaareetti deema. Gama uummata Itoophiyaa dhaabbisaa jira. Naannoleen biraa hogganoonni naannoo biraa kan dhimma kana dubbatan agarru. Simanni sun dubbatu agarta. Yoo akka muudanii asii Adaanach agarta. Gadi buutu haala irratti agarta. Bakka biraatti agartu. Dhimma Itoophiyaa irratti uummata Itoophiyaa hunda dubbachuu qaba malee sabni tokkoof dubbachuu qaba. Tippella doongor guddaa. Tippella doongor guddaan isin hojjette keessaa maalinni? Dhimma Itoophiyaa dhimma saba tokkoo fakkeessuudhaaf haalli ittiin deeman doongora ture jechuudha. Kun gaaffii hedduu barbaachisaadha. Kun waan jijjiiramuu qabu. Waan Oromoon falmuu qabu. Nuti mootummaa Oromooti kan jedhan kun of eeggannoo guddaa qaba. Ofirraa dhiibuu barbaada. Dhimma Itoophiyaa, lammiilee Itoophiyaa, saba Oromoota Itoophiyaa hunda wajjin kan ilaalamudha. Dhimmi biroo reef keessoon takkaa'u raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa keessoon isaa laafadha. Kanarratti lola kana seenuun daran laaffisaa diigumsaaf saaxiluu danda'a.
Kun immoo biyyas warra biraas rakkoo keessa galchaa kan jedhu gaafiin ka'e. Keessattuu immoo kun gaafii hedduu barbaachisaadha. Humnoonni hidhatan kun faashiin takka'uu humna garaagaraa qabu. Balaa guddaa fiduu danda'a. Kana irratti barreessaan jira. Bal'ina irratti deemna. Lolli kun deemuun haala Itoophiyaa hammeessaa deemaa kan hin jedhuuf tokko kanarraayi. Maaliif? Lola keessoo kana hedduu hammeessa. Humnoonni lolaa hin itin kun lola dalgaas walitti lola dalgaa gaggeessuudhaaf sirnicha wajjin immoo kallattiidhaan gubbaadhaan gaggeessuudhaaf dhiibbaa guddaa waan qabuuf of eeggannoo guddaadhaan deemuun barbaachisaa ta'a jechuudha. Kabiraa qabxiin shanaffaa ta'e dabaloonni biqiltoota tokko tokko barreeffamni rakkoo tarreessuu malee yaada furmaataa of keessaa hin qabu jedhanii gaafa rakkoon saaxilamu furmaanni oomeerree jedhu walaalaan immoo beekaa godhu. Rakkoo beekuun rakkoo xiinxaluun karaa furmaataa keessaa isa guddaadha. Yoo barreeffamoota keessa yoo ilaaltan taate furmaata illee ni heera. Meegaa kanarratti furmaanni jiru yoo hojjetu taate gaafa yoo qabsaalee isaan bal'inaa irratti deemnee irratti barreessinee irratti haasa'uudha. Rakkoo kanaaf malli maali gaafiin inni dhiyeessuu jira asirratti illee barreessuudhaaf qophiin qabaa jechuudha. Gaafii torbaffaan hooggansi paartiilee Oromoo kan kaafamuu fiduu kanneen biroo abaa'us dabalatee durumarraa kaasee dhimmi Eertiraa kun of eeggannoo guddaan akka deemamu, hojii dippiloomaasii guddaan akka deemamu, ajandaa akka ta'u yeroo dheeraaf irratti haasamaa turani. Paarlaamaa keessatti addiin Piroofeesar Mararaa fa'aa jechaa ture. Yeroo dhiyeessanitti warra arrabuu malee jedhu kun xiqqeessaa turan. Kun gaafii bareedaa kaafte. Yoo yaadattan filannoo 2005 sanarratti 97 sanarratti mormitoonni dhimma lolaa galaanaa waggaa kaasan kan xiqqeessaa ture kan mormaa ture warra har'a ministeerota ta'e kanarra jechuudha. Kun gaafanis dongora ture. Har'as gara galanii immoo ni lola jedhanii deemuu isaanii dongora ture. Dantaa biyyaa fuulee ilaalanii dhimma kamtu yeroo kamitti ajandaa ta'uu danda'a. Dhimma kamtu yeroo kamitti raawwatamuu danda'a jedhu lafa kaa'anii deemuun barbaachisaadha. Gaafii 8ffaa paartii bultoonni fala waraanni itti dhaabatu hin qabne dhaadannoo lolaa itti lolli haa dhaabatu jedhu gaggeessu. Gama biraan immoo dibbee waraanaa himaa jiru. Gochaan paartii bultootaa kun waliin dhiitudha. Waan kanarratti yeroo darbe barreessin ture. Oromiyaa keessatti nageenyi akka dhufu nan barbaadaa dhufuu qaba. Garuu amma namoonni tokko tokko jaarsaniin dhufuu hin danda'u. Obbolaan kunillee Oromoo qofa akka jedhutti gadi dhiphisuun sirrii miti. Waan tokko dhagayaa ijoollee Oromoodha. Waan tokko sirriitti dhaggeeffadhaa. Bakka dur hin jiru. Tokko har'a murna maqaa Oromootiin dhahatu aangoo ta'aa jira. Murni kun biyyoota keessa saboota adda addaatiin wal waraansa keessa jira. Biyyoota walaachiin walitti gaarreeffataa jira. Itti gaafatamummaa jira jechuudha. Oromiyaa keessatti tokko nageenyi jiraate Amaara wal fixaa Oromoon nagaa qabaata kan jedhu is not going to happen. Kabiraan isaatii Sudaan keessatti wal waraansa osoo jiru Oromoon nagaa argachuu hin danda'u. Keessattuu akka Itoophiyaatti lolli naannolee mara keessa jiru akka dhaabatu irratti hin dalayne taate obbolaa jettee yoo murnoota Oromoo lolaa jiran qofa irratti kan xiyyeeffatu taate is will never happen. Kun dhufuu hin danda'u. Amma Itoophiyaa keessatti sadarkaan chirichaaroo nageenyi itti dhufu jiraachuu hin danda'u. Kanaaf gama tokko Oromiyaa keessa nageenyi akka dhufu jechaa gara kaaniin humnoota Tigraay humnaan haa cabsinu, Eertiraa dhaqnee haa qabannuun cinaa tokko haddatanii cinaa tokko dhiisu
mana tokko cinaa tokko ibidda qabaa gara kaan bishaan itti firfirsina jedhanii deemu waan taateef kunis sirri miti waan sirraa qabu jechuudha. Gaafiin isa saglaffaa faarsii bultoonni kan waraanni itti dhaabbatu hin qabne reefu sana fakkaatu kuni. Waliigalatti ittiin fidee jira. Qabxiin asirratti dabarsuu barbaade dhimmi ulaa galaanaa ajandaa guddaa Itoophiyaadhaati. Akkaataan itti dhiyaatee fi haalli itti dhiyaatee fi waqtiin itti dhiyaate ajandaa kana balleessee jira. Guyyaa sadii fuuldura waa'ee afaan Amaaraatiin barreesseen ture. Akkaataan Abiy dhimma ulaa galaanaa kana dhiyaase Itoophiyaadhaaf har'a ulaa galaanaa argamsiisuu dhiisi dhaloonni itti aanu